Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota VTV oduu guyyaa kana isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Oduu waliin Ancaalchisaa Gammadaati. Nu waliin tura. Godina Harargee Bahaatti doolaarri Ameerikaa seeraa ala 87 to'annoo jala oole. Godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaatti keellaa to'annoo yeroo keessatti gurraandhala 27 bara 2014 guyyaa keessaa sa'aatii 9tti sakatta'iinsa taasifameen doolaarri Ameerikaa seeraa ala 87,311 konkolaataa uummataa magaalaa Finfinnee irraa gara Jijjigaatti imalaa ture to'annoo jala ooluun isaa himameera. Itti gaafatamaan diviizhinii kominikeeshinii poolisii godinichaa Inspektar Tolosaa Gooshuu shakkamaan doolaara Ameerikaa seeraan ala meeshaa biraa keessa dhoksuun osoo miliquuf yaalu sakatta'iinsa qaamolee nageenyaan to'atamuu danda'eera jedhan. Zayita nyaataa dabalatee shaqaxoota bu'uura biroo irratti sababbiin gatiin dabalamuuf tokkollee hin jiru jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee yeroo ammaa zayita nyaataa dabalatee shaqaxoota bu'uura biroo irratti sababa gatiin dabalamuuf tokkollee hin jiru jedhan hanqinni oomishaa jiraatus oomisha jiru karaa sirriin raabsuun hawaasaan gahuu qabna jedhaniiru. Aadde Adaanech haasaa kaleessa sirna eebba daandiiwwan magaalichaa keessatti ijaaraman irratti taasisanii yeroo ammaa haala adda ta'een zayita nyaataa irratti ta'ee shaqaxoota biroo irratti sababa dabaliin gatii taasifamuuf hin jiru jedhaniiru. Qaamni rookeettii gatame tokko addeessa fagoo ta'een walitti bu'uu akka hin oolle saayintistoonni himan. Akka saayintistoonni dhimma kana hordofaa turan jedhanitti rookeettiin dulloomee gatame kun addeessatti bu'a jedhamee eegama ture. Qaama addeessaa gara biraatti garagaluuf nurraa fagoo ta'e irraa bakka rookeettiin dulloomee gatame kanaan walitti bu'uun yoona dhooqa baaseera ta'uu danda'a. Garuu gara fuulduraatti qorannoo fi hordoffii kan bira gahamu ta'a jedhaniiru. Qaamni rookeettii toonii sadii ulfaatu kun waggoota dheeraaf hordofamaa kan ture yoo ta'u maddi isaa garuu falmisiisaadha. Astiroonomoonni jalqaba rookeettiin kun dureessicha abbaa dhaabbata Elon Musk jedhanii yaadaa turan booda garuu kan chaayinaa ta'uu oolu jedhan. Chaayinaan garuu kiyyaa miti jechuun wakkatteetti. Haga ammaatti bira kan hin gaamne ta'ullee rookeettiin kun addeessaan walitti bu'uun miidhaa xiqqoo qaqqabsiifti jedhamee yaadama. Xiyyaarri imaltootaa kooluun isaa meetira 116 dheeratu hojjetame. Xiyyaarri imaltootaa guddaan kun torbee darbe keessa Ameerikaa kibbaa Kaalifoorniyaatti yeroo arfaffaaf balallii yaalii gochuu isaa ibsameera. Xiyyaarri koolli isaa meetira 116 dheeratu boca H qabu kun addunyaa irratti xiyyaara guddaa fi sa'aatii 1 daqiiqaa 43 keessatti lafa irraa ol fageenya meetira 15,000 irratti akka balali'uu danda'uu fi sa'aatii 1 keessatti kiiloomeetira 850 balali'uu danda'as jedhameera. Waldorgommii ispoortii dubartoota Oromiyaa shanaffaan magaalaa Sallaatti eegale. Sagantaa dorgommii ispoortii dubartootaa kan hooggantu biiroo dhimma dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa Aadde Saamii Abdallaatti eegalchiise. Aadde Saamii akka jedhanitti ispoortii biyya keenyaa roga maraan guddisuuf gaheen dubartootaa olaanaadha. Kunis gaheen dubartootaa bakka haalli isaaniif hin mijannetti dorgomuun bu'a qabeessa ta'uu isaanii adda taasisa jedhaniiru. Sagantaa kanarratti hojjettoota dubartootaa seektara 8 godinaalee 12 fi magaalonni 11 akkasumas giddugalli leenjii Amboo kan hirmaatan yoo ta'u ispoorteessitoonni 1,800 irratti hirmaatanii jiru. Dorgommiin kunis gosa ispoortii 10 kan dorgomamu yoo ta'u guyyoota 12fis akka turu ragaan biiroo dhimma dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa irraa arganne ni mul'isa. Atileetiin Keeniyaa Alweed Kiptoogee maaraatoonii Tookiyoo mo'ate. Dorgommii kanarratti sa'aatii fooyya'aa maaraatoonii haaraa galmeessisa jedhamee eegamaa turus atileetiin Kiptoogee fiigicha sa'aatii 2 fi daqiiqaa 2 maayikiroosekondii 40 galuun tokkoffaa ta'uun xumuree jira. Kiptoogeen bara faranjoota 2018 biyya Jarman maaraatoonii Berliin irratti geggeeffameen sa'aatii 2 fi daqiiqaa 1 maayikiroosekondii 39 galuu isaatiin sa'aatii fooyya'aa addunyaa qabatee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan sa'aatii kanaaf isiniif qabannee dhiyaanne kan fakkaata ture qophiileen VTV birootti fufu isaa wajjin turtii gaarii.